nageenyi fi fayyaan bakka jirtanitti isin haa ta'u. Ani Dr. Birboo Caalati har'a kanan isinitti himu dhufe waa'ee kaansarii fiixee gadaamessaati. Egaa kaansarii fiixee gadaamessaa Itoophiyaa keessatti kaansarii ajjeesaa tokkoffaadha. Dubaroota ajjeesuudhaan kaansariiwwan jiran keessaa ajjeesuudhaan tokkoffaa irratti argama jechuudha. Kanaaf anis har'a waa'ee kaansarii fiixee gadaamessaa kana haala isaa kaansariin fiixee gadaamessaa kun maali, akkamitti namatti dhufa, maaltu immoo waan kanaaf nama saaxilaa, akkasumas immoo mallattooleen dhukkuba kanaarree maalidha, akkamittiin dhukkuba kana qabaachuu keenyallee ofirratti barraa fi haala kamiin immoo ofirraa ittisna kan jedhu waan tokko isinitti mufan dhufe hanga dhuma sagantaa keenyatti wajjin turaa isiniin jechuun barbaada. Warri chaanaalii keenya faaraa taatan immoo subscribe godhaatoo maatii chaanaalii keenyaa ta'a. Egaa hordoftoota keenya akkuma dura isiniin jedhe kaansariin balbala gadaamessaa yookaan immoo cervical cancer kan nuti jennuun kun biyyoota guddataa jiran keessatti like Itoophiyaa jechuudha. Biyyoota guddataa jiran keessatti kaansarii dubartoota ajjeesuudhaan beekamudha jechuudha. Tokkoffaa irratti argama. Garuu immoo biyyoota guddatan keessatti kaansariin kun sadarkaa arfaffaa irratti argama. Dubaroota keessatti ajjeesuudhaan sadarkaa arfaffaa irratti argama jechuudha. Kanaaf samuu hiyyummaadhaan illee wal qabataa jechuudha. Kaansariiwwan jiran keessaa kaansariin hiyyummaadhaan wal qabatu tokko hanga tokko kaansarii fiixee gadaamessaa kana. Egaa kaansariin kun egaa maaltu nama saaxilaa, dhukkuba kanaaf maaltu nama saaxilaa kan jedhudha yookaan saaxiltoonni isaanii samuu hedduudha. Achi keessaa garuu warri ijoon tokkoffaa vaayirasii human papilloma virus yookaan immoo HPV infection kan jedhamu jira. Vaayirasii sun yoo dubartii san qabe saaxiltuu guddaan isaa jechuudha. Dubartoota dhukkuba kana qaban keessatti naannoo parsantii 99.7 dubaroota dhukkuba kanaan qabamanii keessaa gaafa qorannoon taasifamu vaayirasii santu isaan keessatti argame jechuudha. Vaayirasiin kun akkuma dhukkuba HIV faa karaa wal qunnamtii saalatiin namarraa namatti kan darbudha. Kanaaf inni ijoon saaxiltuun tokkoffaan infekshinii human papilloma virusii kanaa jechuudha. Saaxiltuun inni biraa early sexual intercourse yookaan immoo wal qunnamtii saalaa baay'ee ijoollummaadhaan jalqabuun usually waggaa 18 gaditti wal qunnamtii saalaa jalqabuun illee saaxiltuu tokko jechuudha. Saaxiltuun biraa dhukkuba HIV/AIDSti. Dhukkubni HIV/AIDS saaxiltuu ijoo cervical cancerii kanaaf nama saaxiluudha. Dhukkubni kun maayyuu heddumminaan kan mul'atu namoota HIV/AIDS qaban irratti ni mul'ata. Namoota HIV/AIDS qaban irratti hospitaalas haa ta'u bakka biraatitti screeningiin yookaan immoo qorannoon dhukkuba cervical cancerii ni taasifamaa jechuudha. Maaliif namoonni kun baay'ee saaxilamoo waan ta'aniif jechuudha. So saaxiltuun biraa HIV/AIDS infection isaati. Saaxiltuun biraa smokingii yookaan immoo tamboo xuuxuun illee waan kanaaf nama saaxilaa jechuudha. Sababni isaa namni tamboo xuuxu muka isaa balbala gadaamessaa yookaan cervixii sanirraa akka vaayirasiin kun kiliir hin taane waan godhuuf vaayirasiin kun jiraatee namni kun smookarii yookaan kan xuuxu taanaan walitti dabalamee baay'ee nu saaxilaa jechuudha dhukkuba kanaaf. Kombineeshiniin jara lamaanii saaxiltuu guddaadha jechuudha. Smooker plus infekshinii sana argannaan jechuudha. Kanaaf wanti biraa kan nu saaxilu isa inni biraa immoo yeroo tokko OCP yeroo dheeraadhaaf waggaa 5 ol yoo fayyadamame haalli ittiin nama saaxilta waan kanaaf nama saaxila haalli itti jedhamurreen jira. OCP jechuun kiniina da'insa ittis ishee liqimsamtu guyyaa 28 fudhatamtu san waggaa yeroo dheeraadhaaf usually waggaa 5 ol gaafa fayyadaman waan kanaaf illee nama saaxila ragaan jedhu ni jira. Saaxiltuun biraa dhukkuboota wal qunnamtii saalaatiin daddarban yoo qabaatte dubartiin sun sexually transmitted infection kan jedhaman kan biraallee yoo qabaatte waan kanaaf ishee ni saaxilaa jechuudha. Saaxiltuun biraa wal qunnamtii saalaa nama hedduu wajjin taasisuu yookaan immoo multiple sexual intercourse jedhamu san
dubaroonni taasisanillee dhukkuba kanaaf ni saaxilamu jechuudha. Inni kun sababa lamaa fi sababni tokkoffaan akkuma dura isiniin jedhe nama baay'ee wajjiniin walqunnamtii saalaa gaafa taasistu dubartiin tokko carraan vaayirasii duratti isiniin jedhe yookaan immoo human papilloma virus infection sun karaa walqunnamtii saalaa waan darbuuf isa argachuu guddaadha. Inni biraa immoo dubartiin tokko walqunnamtii saalaa dhiira baay'ee wajjin yeroo taasistu yeroo tokko yeroo intercoursiin gaggeeffamu fiixeen gadaamessaa yeroo gargarii qaama saalaa dhiiraa sanii waan rukutamuuf inni sun immoo seeliin yookaan epiteliyeemiin sarviiksii sanii akka geeddaramu taasisa jechuudha. Noormaal irraa kan biraatti akka geeddaramu taasisa. Inni geeddarame sun immoo carraan kaansarii divilooppii gochuusaa guddaadha jechuudha. Saaxiltuun biraa akkuma dura isin jedhe low soosho ekonomik staatus yookaan immoo hiyyummaan illee waan kana haalli itti nama saaxiluun jira. Maaliifini fakkeenya yeroo baay'ee dubaroonni mana bunaa hojjetan haala diinagdeetii fi haala jiru jecha warri itti galan irra jiru sun illee haala itti riski faaktarii yerootti jedhamu jira jechuudha. So kunniin saaxiltoota yoo ta'an ammoo gara mallattoo isaaniitti yeroo ceenu namni tokko mallattoodhaan yoo maal qabaate yookaan immoo mallattoo akkamii yoo qabaate kaansarii fiixee gadaamessaa jechisiisuu danda'an jedhutti yoo ceenu mallattoo ijoon fi baay'ee sajjeesti godhu postcoital bleeding kan jedhamudha. Postcoital bleeding jechuun dubartiin tokko walqunnamtii saalaa gootee kaate baamanaa ishee wajjin isaa ta'u riyaa ishee wajjin walqunnamtii saalaa gootee kaate yoo dhiiga argite jechuudha. Noormaalii dhiigni noormaaliin hin jiru walqunnamtii saalaatiin booda dhiigni jiraachuu hin qabu. Yoo dhiigni kun jiraate yeroo gargarii itti deddeebi'ee walqunnamtii saalaa gootee kaate dhiigni yoo jiraate mallattoo ijoodha jechuudha. Mallattoon biraa waan dhangala'aa karaa qaama saalaa ishiitiin bahu kan foolii qabu yoo jiraate kunillee mallattoodha jechuudha. Mallattoon biraa yeroo walqunnamtii saalaa miirri dhukkubbiitti dhaga'amu, qaama saalaa ooksisuu kanneen garuu karri jalqaba dhukkuba kanaa siptamiin qabu noo siptam haga guddatee too keessattuu kara balbala gadaamessaa sanarra sirrii guddatutti mallattoon qabu jechuudha kaansariin kun. Kanaaf parsantii guddaan ilmaa mallattoon qabu. Wanni baay'ee nama yaachisuufis isaa jechuudha. Dursee mallattoo waan agarsiifneef erga guddatee mallattoo kan agarsiisu. Kanaaf kaansariin cervical cancer yookaan immoo kaansarii fiixee gadaamessaa kun mallattoo agarsiise jechuun sadarkaa guddaarra gahee jechuudha. Kanaaf kaan mallattoon agarsiisan karri jalqabaa isaanii mallattoon biraa mallattoolee fakkeenya hir'ina dhiiga diimaa faallee fidu sababa dhiigni marsaa laguutti baatuuf hir'ina dhiiga diimaallee fa'aa itti fidaa. Yoo baay'ee guddate immoo ujummoo fincaanii yuritar kan jedhamu kan kaleerraa fuudhee fincaan kaleerraa fuudhee gara afuuffee fincaaniitti gadi dabarsu san cufuudhaan namni sun fincaanirree akka fincoofne gochuu danda'a. Akkasumas immoo infekshinii dhafillee ni saaxila yookaan sepsis kan nuti jennu jira. Isa saniifillee yeroo saaxilu mallattoolee isaa wal qabatan mallattoo infekshinii sanii wal qabatanii saniifillee mallattoon akkasiillee jiraachuu danda'a jechuudha. Kanaaf mallattoo ijoon walqunnamtii saalaa booda dhiiguu, yeroo walqunnamtii saalaa miidhu dhukkubbiitti dhaga'amu, marsaa laguu itti baay'achuu, dugdi dhukkubuu, qaama saalaa karaa qaama saalaatiin waan adii foolii qabu bahu. Mallattooleen kunniin mallattoolee ijoo kaansarii fiixee gadaamessaa ittiin shakkinuu jechuudha. Kanaaf maal godhamuu qaba kan jedhutti yoo ceenu tokko ittisu akkamitti ittisna sarvaa akkuma dura isiniin jedhe wanti kun parsantii guddaa isaa karaa walqunnamtii saalaatiin darba. Vaayirasiin sun karaa walqunnamtii saalaatiin daddarba waan ta'eef of eeggannoo walqunnamtii saalaa yookaan immoo of eeggannoo dhukkuboota walqunnamtii saalaa biraa ittisuuf goonu san hunda gochuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf of eeggannoo HIV/AIDSdhaa fi dhukkuboota walqunnamtii saalaa biraatiin darbaniif of eeggannoon goonu sun hundisaa asittis nu fayyada jechuudha. Kanaaf isa san gochuudha. Wanti goonu tokkoffaan isaa inni lammaffaan human papilloma virus vaccine HPV vaccine jedhamu jira. Vaccine sun bara 2018 kaasee Itoophiyaa keessa ni jira. Kanaaf ni kennama jechuudha. Warra umurii guutan Itoophiyaa keessatti waggaa 14 kaasee kan kennamu wanti suni baay'ee available illee ta'uu baatu ni jira jechuudha. WHO'n waggaa 21 booda recommend godha. Itoophiyaa keessatti garuu akkuma dura isiniin jedhe kaansariin kun baay'ee high waan ta'eef baay'ee babal'atee waan jiruuf biyya keenya keessatti waggaa 14 ka'eet kan inni kennamu jechuudha.
So vaaksiinii sun ni jira. Kanaaf isa san vaaksiinii san fudhachuun illee ni danda'ama bakka inni jirutti. Inni sadaffaan mallattoo akkuma ofirratti arganii mallattoo xiqqaallee haa ta'u inni walqunnamtii saalaa booda bahu kamiyyuu normaalii miti. Maybe yeroo walqunnamtii saalaa jalqaba kan first kontaaktii yeroo ta'ullee malee yeroo san tarii dhiigni jiraachuu danda'a, dhukkubbiin jiraachuu danda'a. Sanirraan kan hafe dhiigni walqunnamtii saalaa booda bahu normaal waan hin taaneef mallattoo akkasii yoo dubartiin tokko argite yeruma san deemtee ilaalamuu qabdi jechuudha. Otoo wanti sun sadarkaa guddaarra hin gahin maaliifini mallattoon kun mallattoo kaansarii fiixee gadaamessaa ta'uu waan danda'uuf otoo baay'ee irra hin turin otoo baay'ee hin guddatin deemtee ilaalamuu qabdi jechuudha. Mallattoo dhukkuboonni muraasni irra jiru kan postcoital bleeding kana fidan fakkeenya sarvisaati dhukkubni jedhamu jira. Infekshiiniidhuma fiixee gadaamessa balbala gadaamessaa kan sarviksii sun yoo jiraatu cervical polyp waan jedhamu irra jira, endometrial polyp waan jedhamu irra jira. Gadaamessuma keessaa gad dhufee wanni karaa sarviksii yookaan fiixee gadaamessaa saniin gadi ba'ee yeroo walqunnamtii saalaa taasifamu inni sun gaafa tuqamu dhiiguu danda'a jechuudha. Sun illee dhukkuboota biraa kan mallattoo kana qabanidha. Haa ta'uti garuu wantoota postcoital bleeding fidan kana keessa kan baay'ee yaaddessaa fi ajjeesan dhukkuba kaansarii fiixee gadaamessaa kanaa jechuudha. Kanaaf namoonni mallattoo akkasii argitan daftanii gara mana yaalaa deemuudhaan dhukkuba kanaaf ilaalamuu fi wal'aansa taasifamu gochuudha. Har'a kanumaan isinitti himuu dhufee warri yuutuubii keenyaaf chaanaalii keenyaaf haaraa taatan chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatinaa. Waan ifa isiniin taane yoo jiraate immoo kommentii nu barreessaa. Viidiyoo keenya osoo isinitti tole like godhaa. Fayyaa ta'aa.